ajaa'iba magaalaa Qoree kan deemu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu amantiif kutaan osoo addan qoodiin boota jirtan mara nagaaf kabajaan kiyya isin bira haa ga'u isiniin jedha. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya har'as viidiyoo bareeda qabadhee isinii dhufee jira jechaadha. Meeshaa obboleettii tiyya ajaa'iba magaalaa Qoree kan deemu kan baasee fi kan deemuuf qophaa'e jechaadha. Kan qabadheetiin isinii dhufe dhugaa dubbachuudhaaf sagalee achitti sitti guutee jira garuu mootuyyuu achitti hoja baay'eetu argama waan ta'eef irra deebi'eetiin kan isinii guutaatiin jiru jechaadha. Kanaaf viidiyoo kiyya kana laayik godhuun seenaatiin hamma dhumaatti na wajjin tura. Akkasuma mootuyyuu hiriyootan keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya laayik sabskiraayib godha. Yaada keessan koomentii irra naa kaa'a. Lakkoofsa bilbilaa kiyya asirra isinii kaaya. Keessan na dubbisuudhaan yookaan karaa barbaadanii na argachuu hin dandeettanii ajajachuu yoo barbaadan meeshaa kamurraayyuu na dubbisuu hin dandeettan jechaadha. Lakkoofsaan asirra isinii maxxansu kanaan meeshaa kana mootuyyuu hanga dhumaa ilaaluudhaan hamma dhumaa na wajjin turaa jechaadha. Meeshaan isii jechaadha firaashii afurii tiraasii 12 fi gilgilii meeshaa aadaatiin kan faayamte jechaadha. Sanniin fi minxaafii carqii sanii maach ta'e jechaadha fi maggaarrajaadha kan qopheessee fiitiin jiru maashaallah meeshaan hundumtuyyuu jechaadha kan kwaalitii ofii eeggateetiin kan qophaa'e jechaadha. Baay'ee kan namatti toludha. Maashaallah rabbi nagahaa kana gahaa siif haa godhu jedheeni jira. Sillee rabbi nagaan si haa galchu jedhee jira. Akkasuma mootuyyuu maatiin kan keellee kan gammachuun keessa jiraatanii kan itti gammadanii du'aayii sii godhan siif haa ta'u jedhee jira. Akkuma beekamu ramadaanii dhiyaatee jira. Namoonni baay'ee ramadaanaaf meeshaa barbaadaa jiru. Akkasuma mootuyyuu kan bitaa jirtanillee maashaallah baay'ee namatti tola. Maatii ofiitiif keessattuyyuu qophii ramadaanaatiif meeshaa baay'eedha jechaadha kan ajaja jiru maashaallah baay'ee kan namatti toludha. Hunduma keessaniyyuu rabbi isinirraa haa jaalatu isiniin jedha. Warroonni hin ajajanne warroonni itti yaadaa jirtanillee akka isin jala hin darbine dafaadha yeroodhaan ajajadha isiniin jedha. Meeshaan isii kun akkuma jalqaba irratti isiniin jedhe firaashiidha. Firaashii afurii fi carqii wajjin carqii isaa wajjin tiraasii 12 akkasuma mootuyyuu maggaarrajaa illee maachiidha. Carqiin firaashaallee minxaafiillee maashaallah akkatti walirraa bareedu akka ima inni itti bareedu isinitti mul'isuudhaaf jedhee qopheessee maashaallah akkanatti isinii waraabee jechaadha. Viidiyoon kun wallahi kan iidii ta'ee miti. Kaameraa noormaaliidhaan akkuma waraabametti kan isinii fide jechaadha. Iidii tokkollee hin goone kanaaf hangam akka bareedu osoo iidii hin ta'in hangam akka bareedu isinuu argaa jirtan jechaadha. Kanaaf meeshaan kanneen isinillee bitadhaa isiniin jedha. Gilgiliin maashaallah akkanatti calleedhaan kan faayamteetiin jirtu baay'ee kan namatti toludha jechaadha. Isiillee kan ajaa'iba ta'edha. Gilgiliin 2 jechaadha kan barbaadde lachuunuyyuu haala argitan kanaan akkatti kan bareeddeetiin faayamte kan wajjin baate jechaadha. Maashaallah baay'ee namatti tolti. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya akkatti isiin bareeddu sirriitti calleen sirriitti cufamteetiin kan faayamtedha jechaadha. Keessi isiillee hodhaan isiillee wanti hundu isiitiyyuu kan baay'ee namatti toludha jechaadha. Carqiin firaashiillee akkasuma mootuyyuu firaashiilleen baay'ee kan orijinaala ta'ee fi baay'ee kan namatti tolu. Isa tokkoffaadhaan kan bita'edha. Isa tokkoffaadhaan kan biteef jechaadha. Inni gatiin qannasullee hin jira jechaadha. Firaashinillee lammaffaa kan itti aanullee kan gatiin isaa kan inni gadiillee hin jira jechaadha. Kan isiin immoo kan barbaadde kwaalitii birriin kiyya erga bahu hin oolle biyyallee gammachiisuudhaaf waan orijinaalaa fi kwaalitii ta'e waan bareeda ta'e laalitiin naabitii waan isiin naan jettee amaanaan irra keette anillee amaanaa isii kana ba'achuudhaaf wanta bareeda laalee fi filadhee fi waan jaaladhe waan natti tole waan isiin barbaadde akka fedhii isii ta'e akka itti gammaddullee abdii qaba jechaadha. Baay'ee kan jaallattedha. Viidiyoon illee itti mul'isee jennaaniin baay'ee kan gammaddeedha jechaadha. Maashaallah meeshaan isii kan baay'ee nama gammachiisudha. Anaayyuu baay'ee kan natti toledha jechaadha. Maggaarrajaalleen baay'ee kan bareeda ta'e mootuyyuu bakka baay'ee kan bareedudha. Mana kan sirriitti bareechiseetiin faawwadudha jechaadha. Akkuma argitan marti isaatiyyuu kalarii isaa maach kan ta'e biteef jechaadha. Minxaafiin illee maachii isaati. Maggaarrajaan illee akkasuma hundumtu isaatiyyuu firaashiin illee hundi isaatiyyuu kalarii wal fakkaataa yookaan walirraa kan deemu jechaadha. Kanaaf sababa akkasitti sababa saniif mana isii sirriitti kan bareechisanidha. Maatiin isaa isiillee akka sirriitti itti gammadanii akka du'aa godhaniif abdii qaba inshaallah. Du'aa isaanillee rabbirraa haa fudhatuuf jedhee jira. Firaashiin kana akkuma argitan sirriitti kan orijinaala ta'e isiniin jedheetiin jira. Inni biraan mootuyyuu
Original original kan meeshaa bareeda kanneen gatiin isaa meeqa totaaliin isaa meeqanis bittee jettanii gaafii isinii ta'uun keessan hin oolu waan ta'eef ani mootuyyuu viidiyoon kiyya ifa akka isinii ta'uu barbaada wanti hundinuyyuu akka ifa isinii ta'uu barbaada waan ta'eef gatii isaa wajjin jechaadha kan qabadheetiniin isinii dhufe qalqabarratti isiniin jedhe firaashiin original isa ta'e jechaadha isa tokkoffaadhaan kan ta'e isinitti himee jira durattillee kan itti aanuudhaan gatiin isaallee kan qannasu hinjira garuu mootuyyuu inni kun isa original ta'ee fi tokkoffaa ta'ee firaashii isaa wajjin tiraasii wajjin akkasuma mootuyyuu carqii wajjin carqii firaashii ta'ee carqii tiraasii ta'ee walii galatti tootaaliin kan biteen an 29 fi 840 hunduma isaatuyyuu jechaadha carqii ta'ee firaashii ta'ee carqii tiraasii ta'ee carqii firaashii ta'ee tiraasiinis firaashiinis hundi isaa original kan ta'edhaan jechaadha gatii isaa walii galatti kana tik kan bitee fi minxaafiin mootuyyuu minxaafii turkiiti isa tokkoffaa original ta'edha jechaadha meetirri 3 fi 2 jechaadha minxaafii sanillee 10,000dhaan kan biteef jechaadha inni biraa mootuyyuu gilgiliin lachu 5,500 isa lama bitatte isi waan ta'eef walitti 5,500 kan biteef jechaadha inni biraa mootuyyuu maggarajaan 13,000 jechaadha meeshaa ofii guutuu wajjin maggarajaallee meeshaa ofii guutuu qabateetiniin kanaaf gatii kanaan meeshaa akkanatti mana keessan bareechisuu hin dandeettanii maatii keessan gammachiisuu hin dandeettanii akkuma yeroo hundaa isiniin jedhu boota maatiin keessan argaman kamittuyyuu naannoo isaan jiranitti boota isaan jiranitti isinii geessuu danda'u jechaadha isinummaan bichaan ajajadha meeshaa kamirraayyuu meeshaa kana qofaa miti meeshaa mana keessaallee ta'e meeshaa majlisaa meeshaa farniicharaa ta'e majlisarraa ta'e hunduma isaatuyyuu na biratti argachuu hin dandeettan jechaadha wanta bareeda wanta gaarii wanta original wanta qalbiin keessan itti gammaddu akkasuma mootuyyuu maatiin keessan itti gammadan yoo barbaadan filannoo keessan Zabiba M godhadhaa isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota maatii kiyya meeshaa babbareeda kanneen hunduma isaatuyyuu na biratti argachuu hin dandeettan jechaadha na biraa barbaadanii wanti dhabdan kamuyyuu hin jiru isinummaan bichaan kan isinirraa eegan na dubbisuu fi yaada keessan yaada qabdan mootuyyuu koomentirra naa jechaadha gatii barbaadaniin meeshaa barbaadan kamuyyuu isinii kan bituu danda'u ajajadhaa isiniin jedha meeshaan obboleettii tiyyaa mootuyyuu kana fakkaata maashaallah baay'ee kan bareeda ta'ee fi meeshaa baay'ee nama gammachiisu birrii xiqqoodhaan jechaadha bareedaan gatii madaalawaa ta'een garuu mootuyyuu meeshaa bareeda meeshaa baay'ee kan namatti tolu akkasuma mootuyyuu meeshaa kwaalitii ofii eeggate bakka kan yeroo dheeraallee namaa turu kan qalbii namaallee itti nama gammaddu jechaadha tootaaliin gatii isaa 62 fi 800 fi birrii 40 meeshaa kana fakkaatu kan qopheessee fiitiin kan jiru jechaadha maashaallah baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan ajaa'iba ta'edha jechaadha akkuma isiniin jedhe firaashiin isii afurii garuu mootuyyuu ani bootaa waan nan genneef firaashii hunda hin afne jechaadha carqiin kinooti carqiin isiillee hin jira firaashiin isiillee hin jira kan hunduma isaatuyyuu kan boota tokkotti qopheessee fitiin jiru jechaadha garuu mootuyyuu bootatuyyuu na hanqate sababa saniif firaashiin afne carqiin isiillee firaashiin isiillee qophaa'eetinii lafa jira jechaadha meeshaan isii hundumtu isaatuyyuu maashaallah kan baay'ee namatti toluu fi kan ajaa'iba ta'edha meeshaa kanniin isinillee akka isin jala hin darbine isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota maatii kiyya yaada qabdan koomentirra naa kaa isiniin jedha meeshaaleen kunniin hoo akkamii carqiin isaa kunniin illee kan baay'ee original ta'edha jechaadha akkasuma mootuyyuu tiraasiileen kan tokkoffaa ta'edha tiraasiin kunniin illee sadarkaa qaba kan qannasullee hin jira garuu mootuyyuu original isa ta'e kan akkuma argitan kan baay'ee guddaadhaallee jechaadha akkasuma mootuyyuu baay'ee quality kan ta'edha carqiin firaashii tiraasii kunillee jechaadha kan baay'ee laafaa ta'ellee baay'ee kan namatti toludha furdaadhaallee carqii isaa kinoo argaa jirtanii quality akka ta'e hangam akka bareeda ta'ee fi hangam akka namatti tolu isiniyyuu argaa jirtan jechaadha akkasuma mootuyyuu tiraasiileen jechaadha argaa jirtanii firaashiilee isinii mul'isee jira hundumti isaatuyyuu kan original ta'ee fi kan quality ofii eeggate kan itti hin saalfanne jechaadha akkasuma mootuyyuu kan achi hin sochoonedha yeroo dheeraadhaaf kan itti fayyadamuu danda'anidha jechaadha wanta yeroo muraasaaf bicha itti fayyadamaniitiin yoo achi dhiisanii miti jechaadha yeroo dheeraadhaaf itti fayyadamuu hin dandeenya kanaaf gatii bareeda kanaan meeshaa bareeda kana na biratti argachuu hin dandeettan jedha viidiyoon isa kiyya irraa kana fakkaata amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti horaa bulaa